sifuusa sabar abbaa siitee obboleessallee siitee sirraa illee ilaaluu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana ani gizee dhaqee ibsaadhaan fuusisaa faayidaa irratti gaaje isarraa illee hin bareeddu dhugaadha ilmi namaa tokko kofoo kaachuu dura firraa ilaaluu wayyaadha maal namni kun naanjaa akkasumatti maaliin aniitu maaliin dubbaddaa jee firraa ilaaluu ta'uu qabaa jechuudha. Galatoomii baar hamtuun bagasii afaaniin hin beeyni silaa hamtuun si afaanii baate wallaa istaayin dubbaddu anniin dhufa manatti. Takkanaatiin siin jabarsa yaani galatoomin siin jaa deega firraa ulaalteetu deebisa akkasii firraa deebifte galatoomin siin jaa ammoo ibsaa naaf inni haa fuudhu innis haa fuudhu dhalaa gisee fuudhe anis tikeeta ganda adamni muraaf waaqaa saman billa duniyaa tanarra numan jiraattu ibsaan takkiti na qabii taa'in tamaam duniyaa tanarra niin jiraadhaa ganaa booda. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya jirra jirtu jajjabaattan isiniin jecha alhamdulillahi anis fayyaan qaba kuno dhiyootanaa maaliif dhabamte jechuun keessaniin oolamuu dhiyootan akkuma beektanii na dhukkubeetinaa fi alhamdulillah yarraan tana wayyaa'ee ol godhadde jechuudha. Takkanaatiin isiniin jawwattoota fi kabajamtoota kiyya bika jirtanitti salaamanni isinirratti haa jiraatu isiniin jecha islaamaatii fi kiristaanaatii fi akkasumatti qaamantii garaagaraa illee jechuudha. Nageenyi rabbii isinirratti haa jiraatu nageenyi rabbii isinirratti haa jiraatu isiniin jecha arraan tana faayidaa maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolamuu wanni niin qabattee dhufe eegaa deebi'eetiin jira gara gammachuun deebi'een illee hin qabu ammallee akkasuma deebi'eetiin jira jechuudha. Maalii yoo heettan taatan akkuma agartanii viidiyoo ibsaan irra gallakkisee agareetiin anillee jechumaan yaada tokkoon dhufe jechuudha. Asii bahar bira dhaqee bahariin akkana fuusiftuun fadhaa akka ati faayidaa eegaan fuudhee booda narraa kadhattuun fadhaa ayyee haa dhufee sirraa kadhatu rakkoon qabu deebisaa galatoomi baar waan ati deebiftellee agareetiin jira. Saniifuu gartee miti ani isin lachuutu obboleeyyan kiyyaa yoo isiin kasee hayyamtu taate fuudhii yoo kaan ani faayidaa waan hin jeetti dubbaddu hin qabu waa dhaqee ammuma yoo lafa jala sii gaafadde malee duratti eegaan si fuusise booda dhaqee waan inni siin juu hin beekuu jetteeni dhugaadha waan naan jettu hin qabdu galatoomin siin jaasumaan as garagalee hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya maali yoo kettan taatan ibsaa hay niin fuudhaa dheeyxee baar yoo islaa gaafachuu baattee wayyu gabbaatee maan fuudhin namni gabbee fuudha akkuma baatee hafte saniif gabbaatee fuudhu qabda malee nafuusisaadha namaan wanni si jechuun hin jiru ifi kiisha kee ifeeti taanaan jireenya kiyya kun waljawarra lamanaaf dandeeyaa beenaan rakkoon qabu san fuudhi maaliif akka maletti waan hin taane faadhaan mataa wal garagalchanii waan hin taane faadhaan walitti deemanii yaada hin taane faadhaan wal balleessanii yaada wal baduurra aadiidha fuudhuun rakkoon qabu ani ammoo fuudhuun rakkoon qabu hin jaa maaliif yoo keetu taate fuudhi ani siin eeyyamuugin maaliif siin eeyyamne yoo keetu taate dhaalaan namaan eeyyamtu ina yamusiifan maaliif hin seeyyamaa ani rahaayisee raa harkee hin beeku takkaffaa mana arabaatiin dalagaa lammaffaa irratti ilmoon harkaa qabaa akkasiin ammaas garaa hin qaba dalaguma mana arabaa sonnuu dadhabeetiin jira sanarraa waan naaf goote hin qabdu mee waan kanaa si godhee waan kana irratti hin faayidaa si gammachiisee fuudhaa waan naaf goote yoo qabaatte ol ba'ii dubbaduu rakkoon qabu ani waan naaf goote hin qabdu tana goote malee. Saniifuu garteemi fuudhuun fadhaa nama jaartii duraa gammachiisee ilmoo duraatu gammachiisee raayiseetitu jireenya eega takkarraa lama dabree booda namni fuudha malee lafaa kee akkanumatti hin fuudhu bareessa kiyya sammuu dhugaadha jijjiirradhu. Maaliif yoo kanaan jettu taate dhiifamaa hojii natti illee naari maaliif yoo jette jireenya eega takka bira nama adabre namni lama deebi'ee fuudha takka bira siifuun dabaree nuti takka sarara gammachuu ol beekinsillee dhiyootan kiraa manaan irraa kafaluu diddee ani ol bee kiraa manaan irraa kafaluu diddee sagalee teetillee akkasitti uummata bira geessee jirti jechuun namni si dhagee jira ammoo namni nan dhageenya baaris quba qaba waa hundaa'uu dhageeyaa jira jechuudha viidiyoo nan gallakkisus ni laala keessaanis naa dawwalee na gaafachaa jira garagalee ammoo ati niin fuudhaa ani fuudhuu barbaadde ani wanni niin galuu deemuufuu cinqii soo jira daddabeetiin galaan deemaa jee malee tani naa dabartee balloo keessaa gala deemuu hin qabu wanni niin sitti himuuf ol bee jecha kalaxxee jirtu obboleessa kiyya. Maaliif kalaxaa yoo maaliif akkamittiin kalatee yoo ta'e ol ba'ii dubbadhu siifin himanillee ni. Takkanaatiin siin intalti fuudhuu deemtu sanis yoo gartee miti egaa dhalaan dhugaadha waan wal caaltuun hin qabdu waan wal caaltuun qabdi gaasi biratti yoo na caaltes rakkoon qabu hin beeku jechuudha. Namni gizee beekti salaan deefe waa hundarraa gizee fakkaate
shayxaanni akka naman goone qaba beeyte tamanaa dhiisee taalaatti urgeessuu danda'a taakkanaa obboleessa kiyya shayxaana firraanaari shayxaana asii hojii jira shayxaana firraanaari a'uudhu billahi mina shayxaan rajiim jii mataa keetiifuu shayxaana fi galchi dura shayxaana a'uudhu billahi mina shayxaan rajiim jii ichi deemtee waan hin taane haasa'u irra takkanaatiin siinja guyyaa tokko mee guyyaa tokko waan kanaan faayizaadha godhee yoo qabaattu taate ol bahii dubbadduun siinjaa ichi deemtee fuudhuun fadaa akka faayizaan ani haadhaan maari dhugaadha ni haadhaan maari akkasitti yoo kabajaan naaf akka goote hin qabdu namni biratti gar kabajees hin qabdu kabajaan naa gootes hin qabdu kabajaan taanaa dhukkubu jiru mana keessa na dhiiftee abbaan manaa kiraama mana aadaatiif jecha narra qollofee alan na baasee akkasitti na baadilteessan amma immoo gartee miti wanni hin jijjiiramne ansaan uummatan hin jijjiirame hin qabu as garagaltee waan hin taane sinaasa'iniin siinjaa asirratti waan fakkaataa dubbadduun siinjaa dhiiraati akkanaatiin siinjaa obboleessa kiyyoo kasiif galu taate maal fuutameeti fakkeenyaaf niin fuudhaa hoggaa jettu kana mee niin fuudhaa gisee jettu kana maal fuuta nama fuutamoo shayxaana fuutamoo haa fuutu natti as kanneeti maal fuudhuu deemtaati bar niin fuudhaa jechu jirtaa mire nafuusi saadaa jechu jirtaa mire dima namni akkam jeessi fuusisaayyee na beekan nuti hundi dhugaadhaa ilmaan gandaati akkam jee baar kun obboleessa kee kasarra guddaati anis akkasumas siifis obboleessaan naafis obboleessa akkuma gartee siifis yoo abbaati akkasumas naafis ta'a jechuudha tanarraas garagalee ta irra fuusisituun tamii ta dhaqee si fuusisituun tamii ta irra fuudhisiin juutuun tami silaakkee yaada keetitti gisee baar bada dheeytasan eenyurra faayizaarra fuudhisiin jaa inni mee akkam naan jaa jettee fikirte sammuu teetanatti gisee kana jechuudha siif obboleessa sirra guddaati yoo nanillee gartee kutaa biraa ta'e aadiidha sirritti haasii wajjin yoo onnatees nuti ijoollee kutaa takkaati nuti ilmaan biyyaati fakkeenyaaf anis akkasuma ganta atilleen isaaf akkasuma jechuudha fakkeenyaaf yoo nuti hool daddabnu taate baarsuuf yaan dhufee nu jidduu taayitiin nu jidduu laalee faayizaaf ibsa ilmaan kutaa tokkooti dhugaadha fakkeenyaaf silaan kutaa biraa ta'ee nuti ilmaan gandaati si fuusisa baara abbaa siitee obboleessallee siitee sirraa illee laaluu ni danda'a jechuudha fakkeenyaaf isa kana ani gizee dhaqee ibsaadhaan fuusisaa faayisaa irratti gwaaje isarraa illee hin bareeddu dhugaadha ilmi namaa tokko kofoo kaachuu dura firraa laaluu wayyaadha maal namni kun naan jaa akkasumatti maaliin aniitu maaliin dubbaddaa jee firraa loonni ta'uu qabaa jechuudha galatoomii baar hamtuun baga si afaaniin hin beeyini silaa hamtuun si afaanii baate wallaa istaayin dubbaddu wanniin dhufa manatti takkanaatiin siinja barsa yaani galatoomiin siinja deega firraa ulaalteetu deebisa akkasii firraa deebifte galatoomiin siinja ammoo ibsaa naaf inni haa fuudhu inninis haa fuudhu dhalaa gisee fuudhe anis tikeeta ganda adamniin muraaf waaqaa saman billa duniyaa tanarra numan jiraattu ibsaan takkite na qabii taa'in tamaam duniyaa tanarra niin jiraadhaa ganaa booda takkanaatii hordoftotaa fi kabajamtoota kiyyaa kun olaal viidiyoo sanillee laaluu dandeessanii viidiyoon dhugaadha yuutuubii irratti gallakkifamilleen yuutuubii wanni ilaati qophii jaalalaatu jaa ilmaatu jaalalaadhaan dhufee jechuudha inni qophii jaalalaa waan adda addaatiin wallee ganaa isiniifuu dhiyaa isiniifuu isin biraa'u isinuu bubbuaarsotaa takkanaatiin isiniin jaa sanirratti hin agaree jechuudhaan yuutuuba sana kaabbaatee illee hin beeyne eegana booda isaa fi bahar isaanii akkasitti haasoo waliin godhuun agareenilleen asmaaniin bas yaanni kun dubbiin akkamii jee ajaa'iba nattaate anilleen dhufee jechuudha silaa ammoo garteemi bahar hamtuu dubbatee fuula kanaan niin dhufu jechuudhaan deebisaa inni dhaakanneef irra dhaabbaddeetiin fuula kanaan deebi'ee jechuudha takkanaatii hordoftotaa fi kabajamtoota kiyyaa mee gartee miti ifsirreessu baate taanaan dabbaa neetira ja'atu isaa irraa onni godha ani gartee mee fatihaadha ani faayizaadha fatihaan ammoo akkas taate faayizaan akkas ta'uu hin dandeessu hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya uumaan namaa dhugaadha tokkoo miti akkasumatti amalli namaallee tokkoo miti jechuudha ani wanni xiqqoffaarra naga qabee mucaa kiyya kana yooniin arraan tana isa kana waa godhe maaliin as keessatti tahaa yooniin isa kana akkanatti yoonni godhe maaliin tunna dhagayamaaf hin caljee taa'e malee annama za'aa takka keessatti daqiiqa takka keessatti gammadee qabadde isinii dhufu gammachuudhaan jechuudha. Takkanaatii ibsaa asumarraaniin dhaamaa fi obboleessa kiyya na dhageeffadhu waan takkaan siin jaha wanni tiyyatu kun likkii mitiin siin jaha akka feetee homaan taane likkiidhaa miti ani ammoo ganaa deebi'ee jaartii sii ta'uufillee hin barbaadeeti miti gin ilma gandaati ati namiidhi akka ati na yaaddetti ansi yaaduu hin danda'u jechuudha ammallee ansi akka gorsaattiin siin jaha
dhaabbadduun siin jaa wanti jirtu kanarraa dhaabbaddu wanni kun siin baasu wanni kun yaani rakkoo keessa si galchaa gad dhaabbaddu anis akkasumatti namni na duuba jira dhageeffadhu akkuma si duuba jiranii namni na duubaas jiran fakkeenyaaf gartee miti ani namni kana gorsu malee hamtuu godhiinaan jiru tokko wajjiinis hin jiru jechuudha akkuma beeytanii ani nama arkee nama waa hundarraa iftiisuu danda'u. Saniifuu ibsa asumaan gad dhaabbadduun siin jaa ilmoo tana qabnaa ilmoo tana laalii gad dhaabbadduun siin jaa obboleessa kiyya wanni ni si dhaammadu wanni biraa takka illee hin jirtu tanumaan siin jaan wanni ati jirtu kun karaa maleedha karaa maleedha karaa hallayyatti ifoo jirta malee nama gartee miti bikka wanni itti ifoofutti hin jirtu saniifuu ibsirreessi sammuu ta'e tana maali ati dhiiraa hin dandeessu sammuu ta'e tana sammuu akkamitti kanatti dhiphiftee yaadda akka namaa bal'isi yaadi dura. Bal'isi yaadi akkamii jireenya kiyya kun akkanii nama keessa jiru kun akkamii gizeen lama godhe jaartii tana akkamii yaadi ilmi namaa tokko beekaddu sammuudhaan bulcha malee humnaan nama bulchaan gana ni beektanii isinillee jechuudha sammuu qabaaddu sammuu dhiiraa qabaaddu tama antanaan siiraam waan biraa hamtuu biraallee dubbachuufillee hin dhufne har'aan tana wanni nun dhufee waan takka qabaddeetiin dhufee jechuudha. Wanni nin qabadee dhufe ani akka nama tokkotti har'aan tana ammoo akka gorsaatti itti hima ani akka waan takka gartee waan takka illee jee wanni hin jenne fuudhuu barbaannaan haala wasaalan nagan lakkisee waa hundaa jechuun akkasitti naas qulqulleessee haa fuudhu ilma dhiiraatti mirga qaba na qofaaf hin dhalanne ammoo si wajjin hin jiraaddaa si jalan deddeemaa waan hin taane sirra yaadaa jettee anis nama ilma namaatti nyaaddeetiin dhuga niin danda'a jechuun san caalaa sammuudhaanis irratti dalaguu niin danda'a. Tamam ani tokko faaratti abbaa ilmootiyaati takka bira kutee lama waliin godhee jeetiniin har'aan tanallee calloo ilmootiyaati jecha gajjee deemu jira malee ani waan akkasitti akka wanni daasitti hin dhagayamin anis namarraa hin dhaladde ani ta beekuu qabdu kophaa kiyyaan kanatti shaaraarraan hin argamne jechuudha anis namarraa hin argame akkasumatti namnillee hin jiraa jechuudha ol beemoo hunda dubbachuun hin barbaachisu if kabajiinsi hin jaasumaan. Sillee tokkoon barbaannee if kabaji. Takkanaati gaa hordoftotaa fi kabajamtoota kiyyaa huloola wanni deemaa jirtu. Waan deemaa jiraatis ni arkitanii ni dhageessanii anis tas yaaniin maan jibbee wallaa. Akhirattiin jibbee wamma takkaa walaa jireenya waa hundaa'uu jibbeet maanii yaa rabbii kiyyan amma nageehumaan adda na baasiiti nageehumaan nama keessa na deebisii malee waa'ee takka waan ni yala deemutti hin jiru. Kanaatiin isiniin jaa inshaallahu ta'ala waan inni irra ga'ee isiniif hin deebi'a tanarraa isinillee gartee miti yooniin hanqaniin karata qabaaddu taateen na gorsa maaliif yoottan namni har'aan tana kan gamta akka caalaa ilmi namaa tokko walirra yaada jechuu barbaadeetti walirra yaadaa narra yaaduu dandeessanii saniifuu gartee miti wanni koomentiidhaan faayidaa wanni kanaa kun sin barbaachisu waan akkanaa si barbaachisa wanti kanaa sin barbaachisu waan akkanaa si barbaachisa ajaa'adha koomentii na barreessaa obboleeyyan kiyyaan wanni inni isinidhaa mutaan jechuudha anilleen koomentii keessan jala deemeetiin koomentii takka jala deemeetiin anilleen bas bayyanachaa deemu jira waa hundaa'uu bas yaanii obsaa ka obsii jettanis obsaatiin deemu jira waa hundaa'uu kalaas caljee obsee anu mana deebi'ee jiraachuu jira jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin arraan ol godhadhe anis arraan ol godhadhe alhamdulillah rabbil alamin rabbiin asmaan gartee miti du'aa ina godhaadhaan isiniin jaa rabbi si haa fayyisu fayyaa ta'e duraanis si haa deebisu naan jaadha ilmi namaa tokko gartee miti wallahi billahi ani qabeenya maallaqa caalaa ani maallaqa hin fadhu dhuga feetanii ani namaan fadha tamam ani namaan fadha malee maallaqa hin jaaladhu ammoo gin gartee miti jarjara waraabessaa gaafa ciniineetti oromoo duraanuu fitte tamam jarjara waraabessaa gaafa ciniinee jette dhiisi haa deemu ifiifuu ifarkee inni nuu deebi'a izee deemee anilleen bikkan qabuuf isaaf ganaa jechuudha rakkadde arraan tanaa nama garaa qabdu anaa dhukkubuu inni hono waan akkanaatiin deemaa jira alhamdulillah rabbiin kiyya rabbiin asitti akkanan nan dhiisuu rabbiin na fayyisee adda na baasee akka namaatti illee na deebisuu danda'a alhamdulillah rabbil alamin ammoo inni gizee jarjara waraabessaa akka oromoo nu baattu gaafa ciniinne jettee deebi'ee gizee inni deebi'ee farkee guyyaa inni deebi'etti anillee narrallee barullee bikkan qabuuf akkuma isinillee narkuuf teessanii anillee bootaan qabuuf jechuu ganaa isaaf takkanaati hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya jiraattu ilmoo duutu shabaadha khalaas
takkanaatiin isiniin jaa hordoftoota hojjettoota kan garaan qurxiin beekne diina abbaatti jette Oromoo saa fittee moon finne fittee waan takka waan hambifte hin qabdu Oromoo waa hunda fittee jirti akkasii qurxii tiyya beekaddeetiin jiraachuu jiraan isiniin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa inshaallahu taalaa isinit dheeresseetiin jira viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinuu inshaallah niin gammadaa gammachuudhaan walitti deebinuu turtii gaariin isiniin jaa asumaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh bika jettanitti nageenyi isinirratti haa jiraatu akkasumatti fayyaa isinitti haa ta'u soomanninis dhufee jira hono deemu jira rabbiin baatii soomananii aara walitti qabnu taatee yoo viidiyoon tiyya isin bira geessa asumaan rabbii jecha dhiifama naa godhaadhaan isiniin jaa warri walitti aarree jiraanillee jechuu aara walitti qabnu warri viidiyoon tiyyatuun isin bira geessa asumaan dhiifama naa godhaadhaa baatiin araaramaa baatiin ramadaanaa waan dhuftee jirtuuf jecha baatuma kuno baatumaa fi cinaatuun nu hafe inshaallah baatii fi cinaan guyyaa tokkoo fi cinaadhaan ni beektanii guyyaan hin dhaabbatu asumaan dhiifama naa godhaadhaan isiniin jaa asumaan obboleeyyan kiyya dhiifama rabbii jecha naa godhaadhaan isiniin jaa yoon kan hin garteen isinitti waan maleedhaan isin tuqee jiraadhe taate yoon kan waan maleen walitti aarree taate lafarratti illee taate koo walitti aarree yoo taate rabbii jecha dhiifama naa godhaan isiniin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan hin harka rabbii jiruuf jecha dhiifama naa godhaadhaan isiniin jaa takkanaatiin isiniin jaa warra amatu soomanuu inshaallah rabbi nuuf haa godhu rabbiin gartee ijoollee biyya arabaa keessa jirtan tani gartee miti mana arabaa jirtan rabbiin waa hundaa olaaftutti isiniif haa godhu kan kiristaanaatii fi kan musliimaa ijoolleen Oromoo guutuun keessan addunyaarra jirtan jechuudha rabbi isinii haa laaffisu du'aayin isinii godha du'aayin nama garaa qabu inni qeebalamti wallahi du'aayin isinii godha akkasumatti isinillee na bira dhaabbadhaa na jajjabee isaan isiniin jaa waa hundaafuu abshir akkatti naftuu ni bariitii jaadhaa na jajjabee isaan isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh